Kam jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadheesnii dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo har'aa irratti rifeensa keenya fayyaa qabeessaa fi akka inni hin miidhamneef vaayitaaminoota rifeensa keenyaaf barbaachisaa ta'anii isinii fidee dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaan faana turaa isiniin jedha. Rifeensi keenya fayyaa qabeessaa fi guddina bareedaa yoo qabaatu bareedina keenya nuuf dabala. Kanaaf immoo vaayitaaminoota fi mineraalota barbaachisaadha. Haaluma salphaan mana keenya keessatti soorata nyaannu keessatti fayyummaa rifeensa keenyaa fi guddina rifeensa isaa eeguu ni dandeenya. Akkuma qaamni keenya soorataa fi vaayitaaminoota barbaadutti rifeensi keenyas vaayitaaminoota fi kunuunsa ni barbaada. Rifeensi sababni tokko inni miidhamuuf sababni isaa tokko keessa hir'ina vaayitaaminii qaama keenya keessatti yoo jiraateedha. Mee amma vaayitaaminoota rifeensa keenya barbaachisaa ta'anii haa ilaallu. Qofa vaayitaamin E'dha. Vaayitaamin E haala antioksidantii isaatiin infekshinoota fi fangasiiwwan dhorkuun rifeensa guddina fayyaa qabeessa akka qabaatu ni gargaara. Qaama keenya keessatti hir'inni vaayitaamin E yoo jiraatee fi rifeensi vaayitaamin E yoo hin arganne rifeensi ni haphata akkasumas salphumatti caccaba. Zayitii vaayitaamin E buqqee rifeensa keenyaa dibachuun guddina rifeensa keenyaa waan saffisiisuuf rifeensi keenya forforii irraa bilisaa ta'ee akka rifeensi guddatu fi akka hin caccabne nuuf gargaara. Vaayitaamin E argachuuf avokaadoo rifeensa keenya dibachuu ni dandeenya. Akkasumas garaa keenyattis nyaachuun vaayitaamin E argachuu irraa dandeenya jechuudha. Lammaffaan immoo pirootiiniidha. Pirootiiniin bareedina rifeensaatiif akka hin caccabnee fi akka hin goggogneef pirootiiniin ni barbaachisa. Soorata garaagaraa irraa pirootiinii waan argannuuf qaamni keenya hir'ina pirootiinii baay'ee hin jiru. Garuu rifeensa jiisuu fi kunuunsota pirootiiniin badhaadhaan fayyadamuun dirqama nu barbaachisa. Kan akka zayita zaytunaa, coconut oil, castor oil, dhadhaa rifeensa dhiqachuun dura dibachuun rifeensa jiisuu fi guddina rifeensa saffisiisuu fi bareedina isaa eeguuf ni fayyada. Kan biraa immoo vaayitaamin E'dha. Rifeensi dafee akka guddatuu fi akkasumas gogaa keenya irratti kan argamu seelii halluu uumamaa kan maddisiisu akka inni hin miidhamnee fi seeraan akka hojjetu ni gargaara. Kun immoo mataa keenya akka cululuquu fi guddina fayyaa qabeessa akka qabaatu nuuf gargaara. Qaama keenya keessatti hir'inni vaayitaamin E yoo jiraate tokkoffaa kan miidhamu rifeensa keenya. Kunis rifeensi akka haphatuu fi akka inni harca'u godha. Kan akka killee fi yoogartii kunuunsota garaagaraa itti ida'uun yeroo rifeensa keenya dhiqachuu hennutti haala maaksitii fayyadamuun vaayitaamin E irraa argachuu ni dandeenya. Kan biraa immoo kan akka kaarotii, killee, birookilii kan kana fakkaatan nyaachuun vaayitaamin E argachuu ni danda'ama. Kunis rifeensi keenya vaayitaamin E akka hin dhabneef nu fayyada jechuudha. Kan biraa immoo vaayitaamin B'dha. Vaayitaamin B hanqina seelii diimaa kan jiraanneef ni gargaara. Kunis rifeensi keenya fayyaa qabeessa ta'ee akka guddatuuf ni gargaara. Rifeensi keessan wantuma hundaa gootanii fi kunuunsitanii yoo haphatee fi isinirraa kan harca'u yoo ta'e qaama keenya keessatti hanqina vaayitaamin B jira jechuudha. Kan akka goomanaa, qoosxaa fi wantoota magariisa ta'an soorachuun. Kan biraa immoo kan akka foonii, almandii, qurxummii soorachuun vaayitaamin B argachuu ni dandeenya. Kan biraa immoo vaayitaamin C'dha. Rifeensaa fi fayyummaa gogaatiif wantoota barbaachisaa ta'an keessaa tokko vaayitaamin C'dha. Vaayitaamin C haala antioksidantii waan qabuuf infekshinii fi fangasii waan dhorkuuf miidhamuu rifeensaatiif sababa guddaa kan ta'e forforii yaaluuf ni gargaara. Akkasumas aarrii umrii malee namatti ba'u dhorkuuf ni gargaara. Qaama keenyaaf vaayitaaminii argachuuf kan akka burtukaanaa, timaatimii,
qaaraa fi kan kana fakkaatan soorachuun viitaamin C argachuu ni dandeenya. Kan biraa immoo wantoota viitaamin C badhaadhan kan akka burtukaanaa fi loomii rifeensa keenya dhiqannee yeroo geessinutti bishaan lola'anutti keessatti loomii cuunfuu itti naquudhaan lola'achuu ni dandeenya. Kunis akka rifeensi wal gadhiisu nuuf gargaara. Har'aa kana fakkaataa akka jaallattan abdiin qaba. Yoo jaallattan like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Obboleeyyan keessaniif share gochuudhaan irraa akka fayyadaman godhaa isiniin jedha. Yaada gaafii qabdan gara komentii jalaatiin naaf beeksisa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti har'aaf xumureera nagaatti.